Hashama harka fuune daawwattoota furdiftoota Facebook irraa bakka jirtanitti nagaan koo qilleensarra balalee isinaa ga'u jecha har'a yaada xinnoo tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Otoon gara yaada kootiitti na galeen Umar Alii wajjin turtii gaarii. Haye Oromiyaa harmee gaaffiin qaba sirraa kan hin jedhee isin afeereef anillee gaaffiin qaba isinirraa. Gaaffiin koos maal jettanii yaaddu? Waa'ee BBC Afaan Oromoo jedhu tokko namoonni garaagaraas poosti gochaa jira. Anillee allaman sadangoo tokko godheen ture. Garuu waan isin ajaa'ibu namni 15,000 illee register waan godhe natti hin fakkaatu akka inni natti agarsiisutti. Maali? Yeroo darbeen gaddaa mammaaksa tokko sinii mammaakeen ture. Dura siisumoo dura hidhii muxxeessu dura taa'umoo dura miila diriirfatu isinii godheen ture yoo yaadattu ta'e. Sababiin kana jedheef hin qaba. Sababiin kana jedheef namni tokko wanta sagalee kootu darbuu didee sagaleen keenya awwaalamee hafe jechuun waan sagaleen keenya irratti darbu dursinee qopheeffachuu turre jira. Dura taa'umoo dura miila diriirfatu jechuun dura lafa qabatanii waan tokko mijeeffatanii isa booddee wanti ta'u ta'a jechuurra kan ka'een sana jedhe. BBC Afaan Oromoo sun dhugaaman isiniin jedha daqiiqaa tokko isiniin fudhatu yoo foormii sana guuttan jechuudha. Foormiin sun immoo foormii salphaa baay'ee mucaa dhalattuu mucaa xinnoon guutuu dandeessu jechuudha. BBC sana ragaafa mataa isaarra xuxxanii foormii gara gadiitti isinii fida. Foormii sana irratti jalqaba irratti taayitil inni jedhu suni yookiin mees diir waan jedhu tokko jira isa guuttachuudha. Lammaffaa irratti bakka duwwaa neem lafa jedhutti immoo maqaa lafa jedhutti biiftuu akka fakkeenyaatti jechuudha. Yookiin raamatee yookiin alawiyaa yookiin toltuu yookiin eenyuu bareedduu yookiin eenyuu ta'e lafa bare maqaa kee guuttachuudha. Lafa lammataatti maqaa abbaa kee guuttachuudha. Sadaffaa irratti email adreesii kee guuttachuudha. Arfaffaa irratti booksii tokko jira. Wordii 1,200 barreessechuu fidala qubee tokko barreessechuu. Jechi maal barbaachisa jechuu yookiin maaliif barbaadde waan ta'u jechuu afaan kun guddaadha afaan Afrikaati. Afaan biyya Afrikaa keessaa sadarkaa sadaffaa irratti argamuudha. Waanuma akkas bilaa waan akkasii achirratti barreeffamachuudha booksii sana keessatti. Booksiin tokko immoo gara dhumaa jala jirti. Gara dhumaa sana irratti immoo qubeedhaaf lakkoofsa waliin makee gararraa jira. Booksiin isa gajjallaa jira. Isuma fuutanii gajjallaa isaa sanatti booksii dhumaa irratti barreessitu jechuudha. Isa booddee subit yookiin konfirmii yookiin irratti wanti godhi waan jedhu tokko gajjallaa jira isa gaafuuta in dhume jechuudha. Ammuma nama isinitti taasee daqiiqaa tokko hin guunne ammanumatti dhume jechuudha. Viidiyoo kana ergi waraabee jedhee booddee lammata irratti immoo akkaataa itti guutamu tokko poosti godha. Isuma fuutanii achirratti dabarsuu dandeessu jechuudha. Biyya dhalootaa faas hin gaafataa nan dogongore imeelii taanee biyya dhalootaa Itoophiyaa jechuu dandeessu. So kana guguuttu karaa salphaadhaan sagaleen keenya BBC Afaan Oromoo irratti nu darbachuudha. Carraan kun immoo nun bahin. Carraan kun akkamittiin nun bahin jedhu sagalee guddaa yoo hin argamne jaroonni kun wanti isaan hojjechuudha sagalee guddaa yoo hin jiru ta'e namoonni namni dhaggeeffatu hin jiru isa jedhuun kufuu danda'a jechuudha. Maaliif of qopheeffna carraa argannetti maaliif hin gargaaramu? Maaliif isinitti fakkaata xinnoo isinitti nagaamu? Wanti baay'een jira wanti callisanii cina darbanii garuu kun waan barbaachisaadha. Yaadattu seenaan isin gaafataa dur maal jechaa turan?
afaan oromoo reediyoo cabsaa jedhamaa ture. Har'a garuu waaqayyo hooquba galatii waaqayyo isaa ga'u OMN uumame, OBS uumame, TV Oromiyaas waan garaagaraa wanti sagaleen keenya irratti dabarfamu reediyoodhaan waan tokko carraa BBC irra geenyee jirra jechuudha. Sadarkaa BBC irra geenyee jirra. Kanaaf waan kanatti akka jabaattanii guuttanii isiniin jedha. Baay'ee isinitti gaddeen jira. An dhugaaman isiniin jira gaafan Oromoo ta'ee dhalachuu koo Oromoo ta'uu koo namni akka koo itti gammaduu jiran jedhee yaadu. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa bakka jirtanitti hamaan keessanis gadheen keenyas hundumaan keenyas wal qabannee yoo jiraanneen gammachuu koodha. Namoonni baay'een na hubattu jedhee yaada. Gammachuu keessa yeroo hundaa gammachuu kooti. Gammachuun koo kan keessan jedhee yaada. Adraa keessan akkaman viidiyoo kana banaa sheerii naa godhaa. Namaaf hira guutaa namatti tola. Waan ofirratti kakaa'umsa qabaachuu keenya nuun qaanessina nu guutaa. Nami kun diddamin gun hammarraatti yeroo qabdu yeroo keessan furadhaa. Inni dhumaa maal isiniin jechuu barbaada. Amma fakkeenyaaf biiftuu foormii kana naa guuti jettanii telefoonaan walitti bilbilaa meebanii waliin jennee eessa bantee eessa jirtu lafa akkasii lafa jalqabaa kanatti akka godhi jecha walitti maa walii wajjin wal gargaarree lafa dogongorte walitti maa guutuu hin dandeenye. Amma yoo naquun namtan nama 10 20 wajjin guutuu nan danda'a. Nama biraas akkasuma hiriyaa keessan quunnamtan maalo wallaaluma mini waan foormii afaan ati yoo arabifa beekte an ingilifa beeke inni sun immoo afaan biraa beeke beekumsaa hojii walitti ni dhina. Barnootas qabaachuu dandeessu. Barnoota jechuun immoo qalamaa fi waraqata wal agarsiisuu jechuu isinitti fakkaate aamileen keessan gadi hin bu'in. Barnoota jechuun waan argan, waan dhaga'anii, waan gaarii fuudhanii beekumsa hojiirra oolchanii isa oolchan immoo namaaf dabarsuu jechuudha. Malee qalamaaf waraqata walitti qabu jechuu isinitti hin fakkaate. Abdi intini maal jedheen akkas foormii kana naa guuta jedha namaan jettanii isinitti hin naqame. Waan beektan waa hedduu qabdu yoo kana wallaaltan waan biraa immoo qabdu jechuudha. Waan nama meeqa barsiistan. Kun akkeettiin isinitti hubatamu adaraa keessan isiniin kabaja isiniin jaalladha. Foormii kana guuta Umarra Alii wajjin xinnoo turtii gaarii oduu isinitti hin baay'isu xinnoo bu'aaraa wajjin. Gaaffiin isinirraa qaba. Sadhumaa jedha nagaatti Oromoon Ameerikaa keessa jirtan baga gammaddan Oromoo Street jedhamee maqaa Oromootiin nu uumame waan tokko wanti isin beekuu qabdan Oromoo Street jedhee nu kenname jennee gammannee dhiisuu tun ta'in barnoota baay'ee irraa barattu jechuudha. Barnoota isin irraa barattan kun immoo har'a biyya Ameerikaa keessatti Oromoon 300 yookiin 3,000 yoo t-shirtii 3,000 irraa dalagee irraa bite galii guddaa biyya sanaaf gashaa jira jechuudha. Yoo caammaa akkasuma bite yoo surree akkasuma irraa bite gatii gashaa jira. Hojii achii dalagdan taaksii kaffalaa jechuudha. Itti gaafatamummaan biyyichaa akkasuma responsibilii yookiin itti gaafatamummaan akka isinitti dhaga'amuu fi wanti kun ta'e itti gaafatamummaan akkasinitti dhaga'amuuf isiniif mirgi keessan isinii kenname jechuudha. Hangam nu hacuucaa turanii amman gurraacha miidhaa turanii har'a garuu maqaadhaan iyyuu nu kenname. Isin immoo kanarraa maal barattanii maal akka gochuun isinirra jiraatu namoonni biyya keessa jirru keessattuu sabaaf sablammeen biyya Itoophiyaa keessa jiru Oromiyaa keessa jiraatullee namni tokko Oromiyaa Street jedhee maqaa keenyaan godhee fi Oromiyaan ta'u itti gaafatamummaan akka nutti dhaga'amuuf kana godhan itti gaafatamummaa furachuudha jechuudha. Hanga jirtanitti hanga lafa sanarra jiraattanitti itti gaafatamummaa furattanii qaraxa kaffaltanii taaksii kaffaltanii waan gootanii gabbartanii akka bultaniif jechuudha. Akkasumas immoo namoonni biyya Oromiyaa keessa jiru mirga mataa isaatii achuma keessatti qabaatee gochaa bu'aa biyya keenyaaf akka inni buusu
inni illee mirgi isaallee nullee kanarraa waan tokko barannee ummata nu wajjin jiraatu sabaaf sablammii xixiqqaa nu bira jiraatu mirga isaa hin qaban jechuudha waan irraa baranna jechuudha timmenne oromiyaa streetii jedhe jennee dhiisuutuun ta'in waa hedduu sammuu keenya akka goone balleessina san biyyi nuun hin beekne biyyi nuun hin argine kana godhee nuti immoo kanarraa argine bor maal goona isa jennu mataa keenya akkas goone balleessine hayaannu baga gammaddanii gammanneerraa dur oromoo jennee maqaa keenyaan waamamuutti qaanumna har'a lafiyyuu maqaa oromootiin uumamuu jalqabee baay'ee gammadeera keessa kootiin isinis warri naannoo sanatti argamtan baay'ee isinii gammadeera isiniin jaalladha isiniin kabajaa oromoo bakka hundaatti bakka jirtanitti baga gammaddan isiniin jedheera nagaatti naa turaa hanga walitti deebinutti nagaatti